Guys, lolli Iiraanii fi Ameerikaa Israa'el jabaateetu dhufee jira. Keessattuu gartee guyyaa lameen kana Ameerikaa fi Israa'el magaalaa Iiraan guddittii Teheraan haala hamaadhaan gartee meeshaa gurguddaadhaan boombii guddaadhaan dhawaa jiranii dirree xiyyaara Iiraan tan magaalaa guddittii Teheraan jechuudha. Haala hamaadhaan dhawanii hojii ala godhanii jiran jechuudha. Akkasuma immoo buufata gartee bakka Gaazaa guddaa kan Iiraan jechuudha. Madda Gaazaa meeshaa guddaa darbanii dhawanii jiranii. Akkasuma immoo kuusaa bishaan jechuudha. Taankara guddaa gartee magaalaan Teheraan kan gartee fayyadamtu Ameerikaan boombii irra darbee dhoosee jechuudha. Akkuma beekamu gartee Iiraan rakkina bishaanii guddaa qabdi. Ammaan tana Ameerikaan dhahe kuni bakka gartee raabsaa bishaaniiti jechuudha. Kan gartee hawaasaaf gahu dhawee saba sarara kan ka'e ministeerri dhimma alaa Iiraan gochi gartee Ameerikaan godhaa jirtu kuni sirrii miti. Bakka gartee bishaanii raabsaa bishaanii dha'uun kuni hawaasa irratti gartee miidhaa guddaa fiduu jecha gartee kun sirrii miti. Kana gartee ni balaaleffannaa irraa kafalla dachaa goone irraa kafalla jee itti dhaadhatee jiraachuudha. Ameerikaan ammoo gartee Tiraamp immoo guyyaa lameen kana akkanatti gartee bookisa jiraachuu. Ameerikaadhaa fi Israa'eliitu gartee dhukkoo itti kaasee gartee Iiraan laaffisnaan Iiraan gartee ammaan tana harkanuudhaaf dhiifama gartee ollaa gaafachii jirti. Kan ammoo gartee Ameerikaa fi Israa'el Iiraan gartee kana caalaa gartee ammaan tana dhukkoo irraa kaasna waraana lafaa gartee ni galchina jee dhaadhatee jechuudha. Garuu immoo ministeerri dhimma alaa Iiraan maal jee nuti gartee nama gartee biyya teenya gartee seene biyyaadhaan gartee walitti makine daara goona wanni gartee harka kanus hin jirtu nuti duunee gartee banna malee wanni gartee dhiifamaan jedhamu hin jiru yoo gartee biyya teenya irratti waan dhufe abadan gartee duuban deebiin jedhanii jecha gartee murannoo qabu deebisaniif jechuudha. Kana wal qabatee ajaa waraana Iiraan Ameerikaa irraa waraana gartee gara 220 olii ajjeesanii jirra daaraa botoroo goonee jirra jee dubbate jechuudha. Garuu Ameerikaan ammoo gama isaatiin waraana gartee hanga ammatiin irraa du'e nama 16 hangana jee dubbatee jira. Arallee gartee Ameerikaan gadda keessa jira jechuudha. Waraana hedduu gartee akka jalaa dhume reefka gartee na dubbatti olatan kana iskiriin gartee nama du'e jechuudha. Kun gartee har'aati jechuudha. Gartee guyyaa lameen kanaati torba dabarmoo nama jaadduu jee. Garuu amma gaa lolli kun jabaatee jira gaayis. Lolli kun jabaatee jira. Ameerikaan gartee lola kanarratti gartee khasaaraa guddaa khasaartu beekamaadha. Beeytoonni gartee keessa beeytoonni raasaa jiranii. Iiraan ammoo gartee akka gartee badduu jechuun badduu kan jiru mootummaan sidha gartee gandummaa irratti gosummaa irratti gartee kan faca'u ifa galaadha. Garuu Ameerikaan ammoo itti milkootu lola kana ammoo gartee itti milkaa'aa jiru kan gartee itti milkaa'uudhaaf jiru meebii gartee Israa'el ta'a. Israa'el Ameerikaan qofti Israa'el gartee biyya guddoo gartee akka gartee biyya guddoodha jaarraa jedhanii gartee akka deeman sani meebii ni milkaan garuu hin milkaanis ni ta'a. Inni biraa immoo lolli kun gartee akka dafee hin dhumneef Raashiyaanis ammaan tana Iiraan gargaaruu galtee jirti. Saatalaayitiidhaan bakka gartee waraanni Ameerikaa buufatee jiru saatalaayitiidhaan gartee marrajaa Iiraaniif dabarsiti. Iiraan ammoo bakka gartee waraanni Ameerikaa jiru sani hordoftee dhawaa jirti jechuudha. Hanga hindeessitu jechuudha. Lolli kun immoo gama karaa kanaan gartee yoo ilaalte lolli kun gartee akka dafee hin dhumne si garsiisa. Ameerikaan ammoo lola kana gartee meebii gartee guyyaa 15 xumura keessaa baay'eeti gadi kaatee kawara kaatee seene. Garuu lolli kun akka gartee ammaan tana deemaa jirutti meebii gartee ni dheerata. Ji'a 2 3 4 5 meebii gartee waggaa deemuu danda'a lolli kun lola gartee salphaatti dhumuu miti. Kuni biyyoota gartee amma guddataa jiraniif hedduu gartee ulfaataadha. Ikoonomiidhaaf hedduu gartee rakkisaadha. Qofaatti keessa buusaa biyyoota gartee akka Itoophiyaatiif biyyoota gartee akka Afrikaatiif lolli kun hedduu ulfaataadha jechuudha. Amma gartee karaan gartee Hormuz gartee bakka gartee sila gartee markaboonni gartee gaazii feenii gartee keessa dabran guutuu gartee Iiraan cubtee jirti. Markaba gartee ciraan dabru irra baay'ee isaa gartee hayyama isiitiin alatti warra gartee dabruudhaaf gartee carraa godhu dhawaa jirti jechuudha. Kun immoo gartee ikoonomii biyyattii guutuu irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Awurooppaan gartee gaazaa gartee duraan biyya biraarraa bittu amma guutuu gartee karaawwan cufan jiru dhaabdee gara Raashiyaadhaa deebitee Raashiyaarraa gartee bitaa jirti jechuudha. Raashiyaan gartee duraan akka gartee gaazaan gurguree Ameerikaan dhorka ture. Ameerikaan ammaan tana Awurooppaadhaaf hayyama godhee akka gartee Raashiyaarraa beekan godheef jira jechuudha. Ammaan tana Raashiyaan gaazaa gartee gurgurataa jirti jechuudha. Chapachaa jirti. Isiidhaaf carraa gaarii ta'e jechuudha. Raashiyaan ammaan tana meebii bakka Ameerikaadhaa buunsiidhaa waan hafan qabne ijaamaa jira. Amma lola kanarratti kadhumuu daa'immanii fi manguddoo shamarranii fi ni jira miti miidhaa hedduu gahaa jira jechuudha. Sababa lola kana yeroo ammaan tana Itoophiyaa irratti kasaaraan guddaan dhufee jira jechuudha. Gara doolaara miiliyoona
15 olii khasaara jiraachuu Itoophiyaa Airlines guyyaa gartee 8 kanatti jechuudha. Guyyaa 8 kanatti akkasuma gartee xiyyaara daandiin gartee Dubaay guutuu gartee khasaaraa guddaa raga jira. Ijiptileen akkasuma daandiin gartee qilleensota gartee Gaalfi Arab guutuu gartee khasaaraa guddaa raga jira. Hedduu ulfaataadha. Haalli kun gartee immoo yoo tuffee immoo biyya keenyaaf gartee miidhaadha jechuudha. Biyya gartee akka keenyaatti biyya gartee akka gartee teenyaatiif gartee hedduu jira. Miidhaa guddaadha jechuudha. Lolli kun immoo gartee biyyoota gartee bu'aa qabuuf jira. Biyyoota gartee bu'aa hin qabneef jira. Ameerikaa fi Israa'el magaalaa guddittii Iraan Teheraan jechuudha. Haala hamaadhaan guyyaa lameen kana eedafa haala hamaadhaan dhaabuu bulanii akkasuma gartee Iraanis hanga danda'ametti jechuudha. Biyyoota Gaalfi Arabaa gartee kan duraan gartee hin dhaawwattee gartee dubbatte irra deebitee dhaawwatte jechuudha. Amma ifaan ifatti Imaaraat lola kanarra gartee daayirektii gartee kan himaatu ministeerri ittisa biyyattiidha ifa godha jiraachuu lola kana gartee khalas kana booda gartee nuti gartee ifirraa deemnee gartee dhaawuudhaaf qophiidha jee ibsa baasee jira. Lolli kun hammaatee jira. Lola kanarratti immoo gartee kan miidhamaa jiru dhugumatti yeroo ammaan tanaa dubbanne uummata Iraan jechuudha. Uummanni Iraan yeroo ammaan tanaa haala hamaa keessa jira. Biyyi isaanii gartee haala hamaadhaan gartee dhaawamaa jirti. Meeshaa gurguddaadhaan boombii gurguddaadhaan gartee dhaawamaa jirti. Kun immoo gartee hangamta akka miidhaa qabu warra gartee bakka san jiru beeka. Ameerikaan bakka bishaaniitii fi bakka gartee Gaazaa Iraan dhawee gartee hojii ala godha jiraachuudha. Kun immoo hangamta gartee hawaasa irratti miidhaa qabu nama gartee bakka san jiru beekaa jechuudha. Akkasuma gartee biyyoonni Arabaa jechuudha. Lola kana gartee kan harkisanii gartee fidanii if keessa buusan isaanis gartee qabeenya isaanis dhabanii lubbuu namaallee gartee dhaabaa jiran jechuudha. Ameerikaan fagoo ta'ee lola gartee mana keetti sii fida meeshaa gurgurata. Ameerikaan gartee khasaaraan qabu yoo mallee jechuudha. Waan bakka buufatuun baay'ee qaba. Waa'ee kana wal qabatee bal'inaan gartee gara yuutuubiitiin gartee viidiyoo dheeraas waraabeetiin jira. Gara yuutuubii yaasuu biratiin hordofaadha. Feesbuukaa fi tiiktookii immoo yaasuu biraa foloo godha. Waan jiru hordofaa isin biraan gahaa addunyaadhaaf nagaa biyya teenyaaf nagaa hawwina. Gara yuutuubiitiin hordofaa gahaa love ሀገራችንን አማን አላህ ያርግልን። ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያርግልን። መንግስታችንን ሰላም አላህ ያርግልን። ህዝቡን አማን አላህ ያርግልን። ለሀገር የማይበጀውን አደብ አላህ ይስጥልን። ዓለምንም ውጣ ውረድ ሐቃችንን በሰላም በደስታ የባህር በራችንን አላህ ይመልስልን። አላህ ይመልስልን። መንግስታችን ተናግሮ ያልጀመረው ጀምሮ ያልጨረሰው ነገር የለምና የባህር በራችንን ዓለምንም ውጣ ውረድ በሰላም በፍቅር አላህ ይመልስልን። ልማታችንን ዘላቂ አላህ ያርግልን። ሰላም ዘላቂ አላህ ያርግልን። ዓለምን ሁላ ሰላም አላህ ያርግልን። በየሀገሩ የሚሰማው ደም መፋሰስ አላህ በቃ አላህ ይበለው። በዚህ ረመዳን ለሚወርደው ኸይራት ይሁንበት። ከሀገር ኢትዮጵያ ጀምሮ ሁሉ ዓለም ሰላም አላህ ያርግልን። አማን አላህ ያርግልን። አማን አላህ ያርግልን። አማን አላህ ያርግልን። መንግስታችንን ህዝባችንን አማን አላህ ያርገው። ኢትዮጵያ ድሮም የሁሉም ፈርቀዳጅ ናት። የሰላሙ የአማኑ ፈርቀዳጅ